Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo kiyya kutaa 11 hundi keessanuu kan kaabaa kan kibbaa bakkuma jirtanii salaamanni kiyya kan onnee irraa maddeessin haa qaqqabu jecha kottaati wanta isinitti himu kana dhageeffadhaa. Warroonni fedhii Ameerikaa deemuu barbaadanii DV Ameerikaa kan bara 2024 bilisaan gadhiifamee jira jechuudha. Heeyyama mootummaa biyyicha sanii mootummaa USA jechaadha. Nama 50,000tiif lammii kamiyyuu haa ta'u namni 50,000 deemuu ni danda'a. Karaa salphaadhaan bakka jirtan irraa guutuu ni dandeettu jechuudha. Viidiyoo kiyya kana qofa hanga dhumaa ilaaluudhaan na faana bu'aa bakka feetaniyyuu jiraadhaan kun akkuma argitan kanatti guuteen jira. Yoo carraan naa bahee naa dhufee hin beeku yookaan ammoo guuteen jira isiniin jedha. Na faana bu'aa. Wanti bakki isin deemuu barbaaddan gara biraa baay'een deemtanii googilii keessa seentu. Googilii keessatti dura waan barreessee jiruuf naa baha. Education Diversity Visa Program kan jedhu kana barreessitanii jechaadha. Isa erga kasi barreessitanii googilii irraa innuu sarchisanii ta'ee gabbu'ee keessa seentu. Welcome Education Diva Visa Program Welcome jedhee jira. Kunoo kan 2024ti. Gadi akkanumatti barreeffamu inni akkanatti isinii dhufee yoo jedhe gad deemtanii bakka beginning enter ka jedhu kana bira dhuftanii jechuudha. As gattuxxanii achi wanti inni isinii kaa'u ammoo koodii dhoksaa kan isinii fide wanti gurraachaan irra jiru kun koodiinchi kun isa dhoksaadha. Koodii kana seeraan barreeffama qaba waan ta'eef dubbistanii koodii kana osoo hin dogongorin itti guutuu qabdanii bakka duwwaa kanatti koodichi akkas jedha. Jawaanaa 3 jedha. Jawaanaa 3 jettanii koodii isa fakkaatu kan itti guutanii sanbiit gootu. Innuu barbaada isinii fida amma paartii 1 internal information jedhee naa fidee jira jechuudha. Tasgabbaaya ammoo bakka tokko dogongoruu hin qabdanii isinitti hin jarjaru obsaan dhageeffadhaati. Na faana buutanii yoo jettan guuttachuu dandeettu jechaadha. Keessatti warroonni silkii 2 qabdan viidiyoo kiyya kana dhageeffataa itti guutuu ni dandeettu inshaallah. Last name ka jedhu yaa akkuma beekamu paaspoortiin Ameerikaa maqaa akaakayyuu kan kee irraa ka'ee faallaa barreessita waan ta'eef maqaa akaakayyuu keetii barreessita. Mi'aan hasoo jedheen barreessa. Dura barreessee jira waan ta'eef maqaa akaakayyuu kiyyaa hasoo jedheen barreessa. Ka abbaa kiyyaa Kadiir jedhee barreessa. First name ka jedhu silaa maqaa jalqabaa maqaa kee barreessa turte garuuyyuu kun akka DV'titti seera DV waan ta'eef first name maqaa abbaa keetii galchita. Middle name ka jedhu ammoo kan kee galchita jechaadha. Aaliyaa jechaadha. Hasoo Kadiir Aaliyaa akaakayyuu irraa gadi dubbata jechaadha. Wanti isin hubachuu qabdanii gender jedha. Dhiira moo dhalaadha siin jedha. Okay an dhalaadha jedheen galcha. Birthday date jedha. Guyyaa dhaloota keetii ji'a jechaadha. Okay ji'uma ta'e almost ji'a kamuu jechuu dandeetta. 7ffaa 5ffaan gafeete barreessuu dandeetta. Okay guyyaa 13 guyyaa 10 haa jedhu. Guyyaa 10 year jedha. Bara dhalootaa jedha. Simmedhee 1996 jedha jechaadha. Achirraan enter birthday city only do not enter this jedha. Bakka itti dhalatte jedha. Okay Arsiin jedha. Arsiitti dhaladhe. Where you born jedha. Ammas Arsima Itoophiyaadha. As keessaa filattanii wanti hubachuu qabdan tokko as keessaa duubatti deebi filattanii barreeffama biyyootaatu jira waan ta'eef kana keessa jira. Kolombiyaan jira, Eertiraa, Itoophiyaa jedha. Kunooti country where you born jedha. Iddoo dhaloota kan keetii jechaadha. Itoophiyaa bakka kana yoo gattuuttan innuu ofiin isinii bahaa jechaadha. Maqoota biyyootaatu bahaa olooftanii ni argattu jechuu kooti. Itoophiyaa kan jedhu filanna jechaadha. Yaa nuti Itoophiyaadha. Itoophiyaa filadheen jira. As dhuftanii barreeffama kan ammoo yes or no ka jedhu kana yoo no irra jiraate yes gootanii inni kiyya ammoo yes ta'ee jira yesiidha. Okay as dhuftanii bakki cimtuun bakka tana jechaadha. Fotoodha. Fotoo gurdii isin barbaachisa jechuudha. Fotoo gurdii isin barbaachisa.
Okay, footoo gurdiin irran kaayedha jechuudha ani. Okay, fotoon kaayadheen jira. Mee fotoo akkuma argitanitti fotoo kaayee jira. In care of operation isa bira tartanii address line ka jedhu kana ittiin guutaa jechaadha. Address line Ras Al Khaimah jedhee guutaa. Ani kan jiru biyya Dubaayiiti. Dubaay keessa Ras Al Khaimah jira jechaadha. Ras Al Khaimah jedheen guutaa. Ras Al Khaimah jedhee address line to okay Arsii jedheen guutaa aadiidha. City ta'uun jedha. Addis Ababa jedhee kan dura guutamee siitiin kiyyallee Ras Al Khaimah. Okay, Dubai iyyuu haa jedhu. Isinitti mul'isuuf malee an dura guutee jira jechaadha. Dubai jedha. Okay, education state isa kana bira taraati. Yaani naannoo iddoo jiraattu jechaadha. Boolii bulbula. Okay, nuti boolii bulbula osoo hin ta'in kan dura guutameen kuni Ras Al Khaimah jedheen guutaa jechaadha ammallee. Ras Al Khaimah Ras Al Khaimah jedheen guutaa. Poostii koodii ziippii jedha. Ziippii lakkoofsa naannoo saniiti. Kana osoo hin ta'in lakkoofsi Ras Al Khaimah kana argachuudhaaf ziippii koodii poostii kana argachuudhaaf googilii keessa sarchi gootanii baastanii jechaadha. Waan beekuuf koodii Ras Al Khaimah 065 okay country select a country jedha. Ammallee naannoo kan kee itti guuti jedha. Country okay ammallee jechaadhaan Itoophiyaa makiyyaan Itoophiyaa itti guuta. Maaliifuu deemee Itoophiyaa wadde bunuun oolu waan ta'eef country where you live today siin jedha. Bakka adda irra jirtu kana siin jedha. United Arab Emirates ka jedhu as keessaa suqadhee itti guuta. United Arab Emirates eessa jirtame? Dhiifama waan fagaatuufi United Arab Emirates jedheen guute. Pound number jedha. Asitti ammoo lakkoofsa gaafata jechuudha. Lakkoofsa akkuma argitanii 971 okay kan dura itti guuteeru jechaadha. Lakkoofsa kiyya ittiin guuta. Address email address jedha. Emailii silkii keessatti dura fayyadamtan kana emailii kana isin diduu danda'a waan ta'eef akka waan delete godhuu heddaniitti of duuba deebitanii akkanatti irra martanii kaatanii itti guuttanii ammallee emailii masan itti guuti siin jedha. Okay, as dhuftanii wanni sadarkaa barnootaa siin jedha. Sadarkaa barnootaa doctorate degree level jedha. Masters degree some grade level course jedha. University jedha. High school no degree jedha. Yaa zimmettanii guuttanii jechaadha sadarkaa barnootaa. Ammallee 13ffaa irratti what is your current marital maatii kan keessin jedha. Maatii yookaan bultii qabdaa siin jedha. Bakka yoo bultii hin qabaanne you married bitteettee guutaa. Yoo bultii qabaatte immoo akkana gadi harkiftee name of children ka jedhu maqaa ijoollee itti guutaa jechaadha. Okay, ani no married kan jedhu bakka bultii hin qabu jedheen ittiin guutaa isinitti agarsiisuuf jechaadha. Okay, connect jedheen jira naa dhufa jechaadha. Amma mooyyuu wanta help naa hojjetee jira. Mee wanta an dogongore ammooyyuu inni nuyyuu diimaa itti naa kennaa jechaadha. Wantoota amma guute keessaa yoo dogongoree jiraadhe wanti an dogongore bakki dogongoraa eessa akka ta'e naa hima jechaadha. Eeyyuwaa footoo dogongoree jira jechuudha argite. Your photo is content jedha. Footoon kiyya iskeeriidha miti dogongoree jira. 600 fi 600 ta'uu qaba. An dogongore jira. Footoon jijjiira jechaadha. Footoo jijjiira. Asumaan gaafii qabdan yuunni kiyya jalatti koomentii jala barreessaa gaafadhaa. Yoo ifallee isiniin taane viidiyoo lammaffaa akka ifa isinii ta'uttiin isiniif hojjedha isiniin jedha. Okay, footoon jijjiiree jedha.
footoo jijjiiree jira. Asirratti ammoo wanti biraa wanti dogongora ta'e yoo jiraate ta'ee ni barreessa jechuudha. Suuraa jijjiiree jira. Okay, walum obsaan dhagee eeggadhaa dhiifama. Eeywaa amma wanti ammallee irra deebi'ee ilaala. Paartii waan dhumatee jira jechaadha. Laasti faamilii hundinuuyyuu beekaa seeraan guutamee jira. Hanga dhumaa nafaana bu'a yoo hanga eeyyuwwa guutamee jira jechaadha. Walumaa galatti sanbiiti kana yoo naa fide guutamee jira nan dabarsa jechaadha. Kunooti akkuma argitan kanatti guuttadheen jira. Yoo guutattan ammoo kana screenshot godhattanii kaayachuu qabdu jechaadha. Bakka kana screenshot godhattanii lakkoofsa kanaa fi kana keessaa isin barbaachisa waan ta'eef screenshot godhattanii silkii keessa irra kaayachuu dandeettu isinin jedha. Waan hordoftaniif baay'ee galatoomaa. Achumaan subscribe naa godhaa, follow godhaa, share godhaa, wal biraan gahaa isinin jedha. Barnoota hedduu qabadhee isiniif dhufuuf ta'a. Kun yeroo jalqabaati. Barnoota jalqabaati isinin jedha. Galatoomaa.